gammachiise namooti baay'ee maatii koo biraa dhumaniiru. Maatii koo biraas dhumaniiru. Waaqayyo garuu dhiigaa maatii kootii namni akka lolaasuun goone hundi isaanii fayyaa isaaniitii rakkinni haa jiraatu iyyuu malee nagaa isaanii dhachinaa ba'anii ammoo magaalaan boojjiniin jiraachaa jirra. Dhugumadhaa isaan namoota mandara sana jiraatan mana hedduu keessa maatii kee qofatu hafee gara magaalaan boo dhufee hundumtuu dhumanii? Eeyyeen baay'ee rakkisaa ture. Hiriyootuma wajjiniin guddadhe iyyuu namoota muraasatu hafe. Namooti nani beeku. Haalli jiru rakkisaadha jechuudha. Guutummaan guutuutti haalli jiru baay'ee jibbisiisaadha. Inni kaan biyya buqqee gadhiisee deemeera. Inni kaan immoo du'aa lubbuun isaa darbeera. Faarfannaa tokko hojjechuun barbaada jedheeni maqaa rakkoo qabu naan jedhee ji'a muraasa gidduutti faarfannaa sana gaafa gadhiisu isinuu akka argitan kana namooti baay'een itti eebbifamanii innillee baay'ee itti gammadeera. Egaa ani egeree fuuldura kootiitti akka hindaanqoo mandara keessa ooluun barbaadu. Hojii guddaa hojjechuun barbaada. Waaqayyos kan inni ganamaan na qabeef kana jedhee waan hin amanuuf gabaabsee of jala yaadeen beeku yaadusi. Waaqayyoon gaditti sabe kun waan gaarii narraa eega. Anis immoo waan tayyartuu hojjechuus hin barbaadu. Wanti hin taanes akka narratti ta'uu hin barbaadu. Waaqayyo na gargaara. Kaayyoon koo inni guddaani barumsa kun iddoo biraa guddaa ga'uudha. Tajaajila kunis akkasuma guddachuudha. Namoonni kana dhaggeeffatan waa kana na gorsan yaadaan waan hundumaan akka isaan na deeggaran nan amana. Kaayyoon koo kanadha. Kaayyoo biraa homaayyuu hin qabu. Barumsa kun guddachuu tajaajila koo kana caalaatti bal'isuudha.